Raqa qaallicha shabboo miidiyaa ifiinjuu sanii fi qaallicha afaan hidhaa tokko ka kanaadaa kana taa'u suutee maal ka ifiinjuu tokko sigal waan isaan itti jiran akka isaan itti jaawar kana fa'aa dha'u jiran sigal OMN ta'e ifiinjittu tanaa sigal akka isaan itti dha'u jiran BBC'n duraanuu maraattuudha bakka maallaqni kafalameef deemti sigal sun dhimma keenyaa miti sigal. Amma qaallichi iddoo tana maallaqa akka gaarii kafalee fi akka gaariitti isa dhaadhiisuu jiranii isaan gaafa maallaqni isaanii gad xiqqaate maas deebi'anii Oromoo fakkaatan. Dhuufuun namni fayyaa qabu guyyatti yeroo meeqa dhuufa siin jedhan isaan hogii maallaqa fixatan. Sigal wanni isaan haasawan mootota BBC mudhii gadiiti sigal. Hagamma namichi maallaqatti kenneen afaarsaa jee kana akka gaarii kijiba isaa kana dhaadhiisuu jiranii. Kun Oromoo waa godha abata waa takka hin godhu. Wallaahi billaahi kijiba dila inni bite kana anaa tokkichaa dura dhaabbatee daaraa godha. Na amani. Keeysa isii beeyna laawwanta. Takka walitti hin jirtu. Akka kaansariiti nyaatamtee dhumtee jirti. Waan inni fakkeessuudha huccuu uffatee gartee ceceewu tana dhugaan seen. Buliyyeen hin jiru. Du'eeti dhiqamee tafaaqadamee awwaalli isaa qotamee qabrii keessa awwaalarra wallullu jirraan siin jeebar. Kana ol akkamittiin siin. Kana awwaalatti godhuuf waraabeysi gartee hoggii galaa ka'e ciniinee sirrattu. Mootummaan kun kutee jira. Dippiloomaasiin kutee jira. Ollaan isaa tufee jira. Sabni isaa tufee jira. Sigala. Addunyaan tuftee jirti. Baankiin addunyaa tan inni gartee sabbata haadhaati jettiin dhaadatu hundi gartee ibsarra baaftee jirti. IMF'n ibsarra baasee jira. Sigala. Waa takka wanni inni jiraachuu jiruun Arab Imireetii takkitti sanuu Israa'el lubbuutti fidu jirti. Sigala. Takkitti san qofaan jiraachuu jira jechuudha. Sun amma Eeltiraa dha'i jetteetti dhiibu jirti jechuudha. Mee haa dha'u Eeltiraa dhooyinaan dhumasaati. Wallaahi. Qabaddaana. Eeltiraa dhooyinaan dhumasaati. Namni hundi nyaachifatee eeggachuu jira. Eeltiruma tana achi seenuu jira. Inni rankaa ayyanne maas Eeltiraan dhawa jeetuma asii lafa dhiitaa oola malee. Haaya Eeltiraan dha'uu deemu. Haa deem dha'e haa dhiira taatu. Hunoo teessime Eeltiraan. Maanutti himaa oolu. Ceetuma ol deebi'ee Eeltiraan dha'uu deema. Haaya deem dha'e. Amma ceetuma Eeltiraan dha'uu deema. Maal godhaa himuun barbaachise? Ati dhiiraa mi deem dha'e? Deemiti baara nuu deebisi dha'e. Kana hunda ergamtuu Arab Imireetii jechuudha. Arab Imireetiitu galaana diimaa kanarratti olaantummaa gartee Suudii fi maal kanaa wajjiin tawaddaru jira waan ta'eef sigale isaaniitu itti dhiibu jira jechuudha. So kana keessa uummanni Oromoo wanni inni harkatu hin jirtu. Giddibii laga Abbaay irraas waliigallee jira murtii kaayyannee jira. Viidiyoolee waraabeetiin jira. Yoo isin faayidaa takka harkattan eeggadhaa hin jeesigale. Akkanumatti yoo namichi kun silaa rabbiin nurra jiraachisu haga inni aangoo tanarra jiru yoo faayidaa takka isinichirraa harkattan gurguratee hiisha kaayyatee sigale. Hiisha kaayyatee jira. Saniifuu ummanni keenya gartee ajandaa adda addaa burjaajii adda addaa kan faarsee bulaan oofu kanaan hin burjaajeen ana jalaa sigale. Rakkina ummata keetirra fokus godhe. Ummata keetii sagalee ta'urra fokus godhe sigale. Ummata kee ijaaruurra fokus godhe. Ka dhufee gandaan si diigu bara argeen akkana bara argeen abbaa biizinasaati bara argeen abbaa maarreetii jee hattuun sani dura kanatti firaarii godhe. Wanni harargeen harkattee wallaggi dhabdeen jirtu. Wallaggi woboo lolchiisaa jirtu sun yoo aangoo ta'e sigale yoo aangoo ta'e namni irra jiru wallagga. Jalaa gubbatti ijoollee wallaggaa tana. Yoo ekonomii namni harkaa qabu mee Finfinnee fi Adaama tana keessatti mee Finfinnuma tana dhaqaa qabeenyuma ijoollee wallaggaatuun qabdu. Sigale. Wanni takkatanii nan isin dhaammadhu. Wanni takkatanii nan isin dhaammadhu. Uummanni Oromoo wanni beekuu qabdan. Laal sabboonummaa nutirra nu duulchisu jiran.
Arsii fi Harargeetti milkaa'aniiti akka sabboonummaa tana namni jibburra duulchisu Wallagga qofarra duulchisuu dadhabanii jarri qabeenyallee isaanii harkaa qaba aangollee caffeen Oromiyaatun akka jirtutti isaan dhugaan siima. Sirrittiin beeka paartii eenyu eessa bakka tam jiraan beeka. Ati dakatana waan namni irraa nyaatee si gaddarbe liqimsuma takkittii tanaaf asii dakatana wal fixxasi. Warri gartee ati balaaleeffattu kun ichi jiran bakka guutuu jiran. Warri kunuu afaanuma qabatee taa'u jira. Nuti maali liqimsummaa takkittii tanaaf? Tujaarri keenya kan way abbootiin aangoo teenya kan way beerri keenya aangoo qabu kan barraqsi haa godhu. Barbeerri jaraa gartee kun profeesara kun maarreedha addunyaa tanarra kun dippiloomaasii yaa'anii si gala. Tana taasii dachii gurgurtu taasii gartee mana tokko jaarrattee mana tokkichaa kanas himnamu afaaniinus janii ussisiisan. Tana aangoo qabdi jettee naa soyita si gala. Ummanni bar maltii miliyeenariidha bar si galee kun gamas baasee kun gamana baasee si galee. Saniifuu jaarsa dullacha afaan tortora sagalee kaifiin jiru amma booda waa barreessitee blookiin si godha. Galee waan afaan tortoraa takkanaa tana Harargee diigaa jiru si galee. Saniifuu ummanni keenya wanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu wanniin isin dhaammadhu tokkummaa kee jabeessi. Kan ittiin mo'atte tokkummaa keeti malee. Kan ittiin injifatte tokkummaa keeti malee. Gosaan wal ijaarteen injifanne. Amantii wal ijaarteen injifanne. Yoo waaqeffataan du'e ortodoksiin iyyiteeti. Yoo ortodoksiin duute muslimni iyyeeti. Kan ati injifatte malee. Yoo gosa tanarra lolee amantii tanarra lolee namni tokko gartee ka walirra lolee injifatee hin jiru. Ka walirra lolee injifatee hin jiru. Saniifuu ummanni keenya sigale midhaabbadhaa jaarsaa jireenyi paaswordii gaafatee waan hanqeessa. So tokkorra lolee wanni inni gartee injifatee hin jiru jechuudha. Wanniin isin kadhadhu, wanniin isin waywaadhu, wanniin isin ummata kiyyatti gartee yeroo takkarra lama 10 dhibba meeqa wanniin ummata kiyya waywaadhu. Tokkummaa kee jabeessi. Tokkummaa kee jabeessi. Tokkummaan tun Abiyyiif dhukkuba. Tokkummaan tun Bilziqinnaaf dhukkuba. Dhukkubni guddaan tokkummaa kana isaaniif. Wallaahi waraana meeqarra. Wallaahi gartee an kakadheetiin jala mureessitti. Waraana meeqarra. Hayyoota meeqarra tokkummaa yoo qabaatte. Oromoo yoo walii dhimmamte. Oromoo yoo wal jala yaate wanni isaan jibban kanaa jechuudha. Wanni isaan jibban kanaa jechuudha. Saniifuu please tokkummaa keetirra fookas godhi. Waliif dhimmama. Yoo Harargeen buqqaatu guutuun keessan ka'aati iyya. Ummanni Harargee dirmachuu teessan barbaadarra. Akka dheengadda Booranaa dirmattan sanii dirmachuu barbaada. Dirmachuu maallaqa walii guurtanii gartee PP irraa masruufa kafaltanii miti. Dirmachuu tokkummaa, dirmachuu sammuu sigale akkam taana jettanii hayyoota keessan gaafattanii ummata kan akkami gargaaruu qabna jettanii sigale baxbaxxee ijoollee nama arrabsitu wajji horii ozoon hin taane hayyoota wajji mari'attanii sigale maal godhuu qabna akkami godhuu qabna yoom godhuu qabna jettanii sigale ummanni keenya wal cinaa yoo dhaabbattan malee tokkummaa keessanii yoo deebitan malee wanni isinitti as deemu duumessi isinitti as deemu duumessa badaadha. Duumessa badaa.
keessattuu Harargeen xaragamuuf deemte. Dhugaan siima. Xaragamuuf deemte. Qabadhu viidiyoo tiyyatan. Okkonoomiin si xaragan gurgurattee galuu hin dandeessu. Bitattee galuu hin dandeessu. Baqatteetii jiraachuu hin dandeessu. Usteetii jiraachuu hin dandeessu. Sirni kun sirna diina keetii ka gartee diinummaa teetirra ijaaramee jechuudha. Sanuu si fakkaateeti nama sagalee sii ta'u hundaa'u si jalaa bitaa jechuudha. Warra bitamuu didee akka keenyaa kana beeymagan dalagannee jiraanna malee nuti rabbii keenyaan nu gargaara jee warra gartee rabbiin dhaabbate kana rabbii jecha sagalee miskiinaa rabbirraa arkanna jee sagalee miskiinaa dafqaan bulaa akka kiyyaa haa ta'u jiru kana malee wanni hundinuu gartee xuriin tuyxee jirti. Namni keenya sadarkaa tana bitamee akkana ta'an seene. Saniifuu kabar waattiin kennin ni'umaan bitamee bar. Amma ka waattiin kennin ka sheek akkamii bitamne naan juufaa jira. Ni'umaan bitamee bar. Aboo Finfinnee tana faan garree ka godhe. Aboo Maarree faan garree ka godhe siin jaa. Bitamuun tanumaa bar. Nzigala. Already guuskadii ribarate osoo hin beekin isaa dalagu jirta bar. Mee Finfinneen tolte yoo nageenyi keessa hin jiraanne bu'aa maal qabdi? Mee abbaa ijaarame yoo nageen hin qabne bu'aa maal qabda? Mee baharuma sanuu deebisee haa jennu baharri dhufe yoo nageenyi hin jiraanne bu'aa maal qabda? Inni wanni bahara ittiin galfachuu deemuuf Jabuutiitu bakka buusii bakka itti meeshaa buufattuun abadan meeshaa waraanaan galfattu jette. Isaanii meeshaa waraanaa galfadhaaf ala bahu jira jechuudha. Meeshuma waraanaa kan ittiin si fixu galfachuu fi bahara barbaadaa jechuudha. Akka nama amma dhibba jiraatu qaallichuu hamma tuqamee na fakkaata. Akka nama addunyaa tanarraa amma dhibba jiraatutti ummatuma kan akkamittiin fixaa meeshumaan ummata kanaan ittiin fixu isaaniin galfadhaatu isa maraachuu jira. Malee misooma biyyaatiif namni barbaadu kanaa miti dhageeffadhu. Namni misooma biyyaa barbaadu tokkoffaa nagaya buusa. Qotee bulaaf nagaya kenna. Qotee bulaa kana qotee magaalaa sirraa nyaachisu. Yoo qotee bulaan nagaya qabaachuu baate wanni ati godhuu dandeessu hin jirtu. Nageenyi ati buusuu dandeessu hin jirtu. Qaala'insi jireenyaa kana ati to'achuu dandeessu hin jirtu jechuudha. Yoo dhiheessiin xaafiin jiraan xaafiin akkamirra kishti. Yoo qotee bulaan xaafii qoteen dhiheesse. Yoo dhiheessiin timaantimaan jiraan. Yoo dhiheessiin killeen jiraan. Yoo dhiheessiin sangaan jiraanne foon warri magaalaa bitatee nyaatu kun eessa jiran. So saniifuu wanni kiin qulfiin gartee misooma duursitu nageenyaa jechuudha. Nageenya taa'ee mari'atee buusuun barbaadu jechuudha. Nageenya taa'ee buusee nagaa mari'achuu hin barbaadu jechuudha. So saniifuu ummanni keenya wanni godhuu qabdan wanni itti wal yaamuu qabdan tokkummaa keessanii wal yaamuu qabdan. Qabsoo kana kan injifachuu dandeessuun tokkummaa kee qofaan. Wobootee jabeeffachuu hayyoota kee dhageeffachuudhaan.